konkolaattonni sheekii kanaa baay'ee qaalawaa fi qananii ta'uu qofa miti adda kan taasisan. Muuziyeemii isaanii keessatti kuufamuuf dirqama roga hundaanuu konkolaattota wal fakkaataa addunyaa irratti argaman irraa adda ta'uu qabu. Fakkeenyaaf wanta kaartaa addunyaa yookiin luuliif fakkaattu kana haa ilaallume. Silaa nama fagoodhaa dhaabbatee ilaaluuf siidaa wayiitti fakkaata malee wanta biraan hin yaadu. Haa ta'u malee konkolaataan kun kutaalee ciisichaa 10 kutaaleedhaan itti dhiqatan 9 qaba. Kun immoo amantanis dhiistanis hoteela gurguddoo abbaa urjii 5 tuffachiisu. Konkolaataa keessaa inumaayyuu kutaa ciisichaa fi manneen dhanna itti dhiqatan kan qabu kun konkolaatota Sheek bin Hamdan Al Nahyaa keessatti argama malee addunyaa irratti gonkumaa argamuu hin danda'u. Konkolaataan kun akkasumatti calluma jedhee gommaan kan itti hidhameef osoo hin taane dhugumattuu konkolaachuu fi sosocho'uu kan danda'udha jedhamutu amanama.